Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti sinaa qabu. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoo amma nu ga'e qabna. Odeeffannoo amma nu ga'u akkuma ganama isiniif ibsinee turretti jaal abdii Raggaasaa hidhaadhaa akka ba'e isiniif himnee turre. Haa ta'uti erga hidhaadhaa ba'e guyyaa guutuu ummata isa simatee akkasuma hiriyoota isaa wajjin gara maatiitti imaluudhaaf osoo deemu qama mootummaatiin deebi'ee qabamuutu dubbatama. Keessumaayyuu qaamni mootummaa bakka namni tokko hin beeknetti akka hiriyoota isaa qaachi turan warra isa simatuuf dhaqa waliin qabetu dubbatamaa jira. Isaa fi odeeffannoo biraa qabnee isiniif dhufnee jirra. Amma xumura qophii kiyyaatti na waliin tura. Qophiin biraa mootu Saudi Arabiyaatti ambaasaadar Leencoo Baatii mana hidhaa ijoollee hidhamte bira oseenuudhaan daawwannaa godheefii jira. Haa galatoomanii. Odeeffannoo kanaa fi kanneen biras isiniif qabna. An Reedii Adam TV namoonni YouTube channel kiyya fayyadataa subscribe gochuun maatii keenya taasisaniin jenna. Video keenya immoo like gochuun irraanfatina. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya opinion yookaan biltsiginnaan taphisiin nuti taphataa jirtu kun madaa gurguddaa nuti ta'aa jira. Keessumaayyuu waggaa tokko asitti wantoonni isaan raawwataa jiran wantoota onnee namaa tuqanii fi miira nama madeessan. Keessumaayyuu Oromoof Oromiyaa jibbaa hamaa keessatti uumu dalagaa jiran. Har'a ganama gammachuun guddaan tokko hawaasa Oromoo biratti fudhatamee ture. Hundi keenya gammanne anis isinis akkasuma maatiin Oromoo hundi gammadee ture. Innis jaal abdii Raggaasaa yookaan qondaalli abaa'oo ol'aanan hidhaadhaa akka gadhiifametu dubbatama. Haa ta'uti hidhaadhaa erga gadhiifamee simannaan garagaraa taasifamee fi hiriyoota waliin gara mana isaatti imaluuf osoo deemu qama mootummaatiin butame bakka jiru namni beeku hin jiru hanga ammaatti. Erga qaamni hin beekne bute sa'aatii tokko ol dabarfatee jira. Yaa jara keenya mootummaan kun geemii akkamiin nutti taphataa jira? Asiin gannu dhiisee asiin poolisii nu jala erguun kun maali? Sedhi baabat. Ani mee bakka I don't know an Oromummaan akkam akka ta'e ummanni kun yoo Oromoof Oromoo ta'uu isaaniitiin qofa jibbanii achi badii wayii balleessanii miti. Waa hatanii miti. Nama ajjeesiisanii miti. Mee kaleessa baasee har'a baasee har'uma deebisee qabuun kun maali? Yeroo kaanillee manni murtii yoo bilisaan gadhiise poolisiin achisi hambisa. Namoota hedduu amma akkas godhan. Poolisiin akka ati gabbaateen karaa irratti si arginaan si qaba deebi'ee manni murtii bilisa jedhee kan si baase. Tapha akkamiiti yaa uummata keenya? Mootummaan kun maal nu gochaa jira argaa jirtanii? Amma dura mucaa yuunivarsiitii irratti mormii adeemsisee ture san Muhammad Deeksisooti moo eenyu san manni murtii bilisaan akka ba'uu taasifame. Poolisiin achumatti gadhiisuu didde. Wabiin yaamameef gadhiisuu didan. Namoota hedduu akkas godhan. Ammallee har'a jaal abdii Raggaasaa gabbaastee deebisee butuun maali yaaddatti jarri kun? Sila inni gabbayee yeroo gabbaa'usanitti harakaa ta'uu yaa godhu eeganii irraa dhabaniiti achitti isa deebisammo. Ani bargisee tokko tokko na dhiba. Fiilmii akkamii fakkaata beektaa? Inni yoo gabbayee amma hiriirriin baamaa fi wacamaa saniin sababeeffannee deebinee murtii itti murteessina ka jedhu wanjala irraa dhaban kaayyakka. Karoorfatanii karoorsuun dhabame jennaan hoteela yeroo isaan gabbaanii galuuf deeman qaban poolisiin. Maali gadhummaan akkanaa yaa OPDO? Maali gadhummaan akkanaa yaa biltsiginnaa? Diinummaan akkanaa maali? Nuti hayyoota keenya nu baasna jennee abdii sirra kenna. Ati har'a dhala garuu gantuudha isin akkamitti maal jedhee isin ibsa? Wayyaanee jalatti guddattanii akkamitti isin eenyu isin amana? Wayyaanee caalaa silmiidha isin. Wayyaanee hojii guddattanii kan wayyaanee san illee bartanii kan ofii beektan illee dabalatanii silmii taatanii jechuudha. Geemii agana ga'uun nutti taphatamee uummata keenya argitanii dhageessanii jirtanii har'uma qabanii har'uma deebisanii ani baay'ee tokko oduma kanaa dhiyeessuun natti ulfaate dhugaa rabbiititti. Amma ganama haala gaariin gammadee deebi'ee asumatti yoo gaddu namatti dhaga'ama akka malee. Dhugaa rabbiitti miira nama tokko. Aara wayyaaneen argitee wayyaaneen deebitee magaalota adda addaa qabattee wayyaaneen deebitee lola ho'istee jennaan aara sanii nutti baataa jiranii bar. Sin ajaa'ibaa bar wayyaaneetu humna haaraa godhatee humna haaraa leenjisee ka dura duute jennee nuu kolfaa turre. Humna godhattee amma kuloo magaalota hedduu qabataa irti deebite. Waraanni akka jiruun harkaa qabamaa jira. Kana miskiina keenyatti haara baata dhufe. Marra haqa jiru
Wayyaanen ka duute jennee ture deebite kaate ijaarramte yeroo muraasa keessatti kuraan magaalota hedduu qabatanii jiran viidiyoon gadhiisaa jiran Tigraayin keessaa makalaakaa akka jiru dhari'aa jiran ammallee deebi'anii inni Oromoo qofa irratti gooftan isa gootummaan biltsiginna Oromoo fi Oromiyaa irratti ummata keenyatu laafe jarrillee dhugaa qabdi ummata keenyatu itti laafe akka barbaadeetu nutti taphataa jirti ummanni keenya laafuun qabu kaatanii ciccitanii mormachuudha qabdanii isiniin jedha baay'ee nama gaddisiisa jaal abdii Raggasa rabbi harka diinatti si baasu dura sarkuma diinatti turte abdiin diinarraa nuti qabnu yoomiyyuu hin jiru abdiin kan hawaasa fi kan qabsaa'ota keenyati odeeffannoo taanuun waan baay'ee namatti tolu ambaasaaddarri Itoophiyaadha yookaan immootu jaal Leencoobaati guyyaa har'aa mana hidhaa shubeeysitti ijoollee keenya kan mana hidhaa keessa jiran daawwii gochuufin isaa haamilee guddaa namatti tora daawwii gochuusaa dirqama akka achi keessaa baasaniif ijoolleen sunillee jajjabina akka godhataniif baay'ee murteessaadha yeroo dhiyootti akka isaan baasu waadaa galeefii jira torbee dhuhurra hundi isaanii hin galame jedhamee eeggama rabbii hunda isaanii haa baasu amma boodallee osoo rakkinnoon akkanaa yeroo biyya alaatitti mudatan haala gaarii ta'een haala kanaan wal jajjabeessanii jedhanii ijoolleen keenya mana hidhaa keessatti akkasitti shamanii mootummaa hin qabdan jedhee su'uudillee sitti taphatu jechuudha yoo mootummaan biyya keetii kan sigatu taate mootummaan biyya ormaa waa takka isan galchu sigateetuma deemaa jechuudha kun baay'ee ulfaataa ture kun haa ta'uuti baay'ee fooyya'aadha inni biraa ijoolleen keenya Libaanoon irraa namoonni hedduu guyyaa har'aa gara namoota 76 ta'an bilisaan gara biyya isaanii galanii jiranii Beerut irraa jechuudha kunis waan baay'ee nama gammachiisudha ijoolleen Beerut rakkina bara dheeraa keessa turtarraa yeroo dhiyootti sagalee dheeraa taanee fi furameefii jira Beerutiin amma rakkoon baay'ee hin jiru gizee koronaa san akka malee rakkatanii turanii amma garuu haala gaariidhaan kulo namoota muraasa bichaadha fakkeenyaaf nama 78 qofa galeerra kuwwan dalagataa jira jechuudha rakkinni xiqqoo biyya alaa jiru keessaa Saudi kana akka Saudiitillee furama ijoollee Yamaniitillee akkasuma Somaaliillee naannolee adda addaatti rakkinni keessanii furame jechuudha egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya odeeffannoon qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii nuuf qabaadha an reedii Adam Tube namoonni YouTube channel kiyya hawaareetaa subscribe gochuun mallattoo bilbilaa otoo ittan akka kallattiin isin bira ga'uutaa viidiyoo keenya immoo like gochuun hin irraanfatinaa yaada keessan koomentiin kennadhaa turtii gaarii nuuf qabaadhaa isin jaalannaa isin kabajnaa bye